Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Egaan akkuma beekamu karaa YouTube keenya barnoota afaan Oromoo qubee sagalee dubbisuu irraa kaanee jecha sagaleessuu jecha sagaleessiniin immoo hima ijaaraa kan turre kan jirru ammas gara fuulduraatti kan waliin barannu kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Biyya alaas biyya keessas teessanii barnoota keenya karaa YouTube hordofaa jirtan baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jennee jirra. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Kanneen maatii keenya taatan immoo YouTube kana like, share, comment gochuudhaan yaada kee qabdan nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Ayyee akkuma beekamu Yaaqoob YouTube channel arras mata duree haaraadhaan dhufee jira. Mata duree nuti arra waliin barannu jechoota sagalee gabaabaa qaban kan jedhu waliin barannaa. Jechoota sagalee gabaabaa qaban jechuun jechoota akkamii akka ta'an jechoota kana akkamitti akka fayyadamnu waliin barannaa jechaadha. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Subscribe godhaa waliin haa eegallu. Mana keessan teessanii biyya alaas biyya keessas teessanii barnoota afaan Oromoo barnoota herregaa dubbisuuf barachuudhaaf fedhaa fi guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu karaa WhatsAppii, karaa Imo, karaa Telegiraamii karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isinii mijatetti barsiisaa Yaaqoob irraa barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti. Har'a kan nuti waliin barannu waa'ee maaliitii? Waa'ee jechoota sagalee gabaabaa qabanii waliin barannaa jechaadha. Jechoota sagalee gabaabaa qaban. Jechoota sagalee gabaabaa qaban waliin barannaa. Ayyee yaada qalbii guutuudhaan faana ta'a. Sagalee jechuun maal jechuu akka ta'e barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaallee turre. Sagalee kan jedhamu jechi tokko sagaleedha kan jedhamu qubeen sagalee dubbachiistuu wajjin gaafa walitti dhaamu sagalee kennaa jenna. Qubee dubbifamaan sagalee dubbachiistuu qubee dubbachiistuu wajjin gaafa walitti dhaamu maal kennaa? Sagalee nuuf kenna jennee ture jechaadha. Ayyee arras akkuma kana. Arras kan jalqabaa kana haaloo jennaan ilaallu. Kan jalqabaa kana gaafa ilaallu kan jalqabaa kana irratti qubeen jalqabatti argamu kun laadha. Qubeen jalqabaa irratti argamu kun laadha. Kan itti aanee jiru aadha. Ayyee baay'ee gaariidha. Amma gaa laa kanaa fi aa kana walitti ilaallu sagalee maal nuu kenna? Laa sagalee jedhu nuuf kenna. Sagalee gabaabaa laa jedhu nuuf kenna. Laa sagalee jedhu kana kaannee asii sagalee gabaabaa kana walitti ilaallu kun immoo sagalee gabaabaa faa fi aadha. Maal nuu kennan immoo faa jedhu nuu kenna. Faa jedha. Amma gaa kana gaafa dubbisnu kun laa jedha kun faa jedha. Gaafa laa kan jedhuu fi faa kan jedhu walitti ilaallu sagalee kana jecha maal jedhu nuuf kenna? Jecha lafa jedhu nuuf kenna jechaadha. Jecha maal jedhu nuuf kenna? Jecha lafa jedhu nuuf kenna jechaadha. Baay'ee gaarii. Jecha maal jedhu nuuf kenna? Jecha lafa jedhu nuuf kenna. Jechoonni akka itti ijaarru jechoota sasalphoo ta'an. Jechoota sadarkaa jalqabaa jira jedhamanidha jechaadha. Jechoota sadarkaa jalqabaa jira jedhaman jechoota kanaadha jechaadha. Hayyee baay'ee gaarii. Yeroo darbee jechoota sagalee gabaabaa qaban kutaa tokkoffaasaa waliin ilaallee turre. YouTube keenya irra seentanii bakka inni YouTube keenya irratti jiru ilaaluu ni dandeessu. Amma kun akka kutaa lammaffaatti yookaan akka keessa deebiitti nuuf ta'a jechaadha. Hayyee baay'ee gaariidha. Kan itti aanu waliin ilaallu kana. Kun maal jedha? Maa jedha. Kun naa jedha. Sagalee gabaabaadha lamaansa. Sagalee gabaabaadha jechuudha. Maa kan jedhuu fi naa kan jedhu sagalee kana walitti walitti ilaallu maal nu kenna? Mana. Mana jecha jedhu nuuf kenna jechuudha. Jecha mana jedhu kan nuuf kennu maa kan jedhuu fi naa kan jedhu kana gaafa walitti ilaallu jecha maa naa kan jedhu kun mana kan jedhu nuuf kenna jechaadha. Jechoonni kun mana kan jedhu nuuf kenna. Mana kan jedhu nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyi kun baay'eedha. Fakkeenyi kun baay'eedha. Kanallee ilaala. Kun immoo naa fi maadha. Naa fi maa gaafa walitti ilaallu nama jedha asitti dhufe. Nama jedha. Naadhaa maadhaa nama jedha. Nama jedha. Kan biraa baadhaa buu asii naadha. Buu fi naan maal jedha? Buna jedha. Boo fi naanoo bona jedha jechuudha. Bona jedha. Bona jedha. Babal'istanii kana caalaatti barachuuf fedhaaf hayyuu guddaa kanneen qabdan YouTube keenya irratti lakkoofsa keenya waan jirruuf lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu kanaan nuuf bilbiltanii barachuu dandeessu isiniin jira jechaadha. Baay'ee gaariidha. Kun maal jedha? Laa jedha. Kunoo gaa jedha. Gaafa itti ilaanu laga jedha jechaadha. Laga jecha jedhu nuuf kenna. Kunoo bii jedha. Kunoo raa jedha. Gaafa itti ilaanu bira jedha jechaadha. Bira jedha. Yaadaaf yoo qabaattan karaa YouTube keenya kottaa dubbisaa kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsiisaa Yaaqoobiiti. Haga viidiyoo haaraa nutti deebinutti nagaan tura. Bakka gaarii jiraadhaa.